Artisti Andu'aalam Gosaa mana hidhaatii ni ba'amoo hin ba'u laatam kan jedhuuf dhaaddacha guyyaa irraa oolerraa hubachuun ni danda'ama. Egaa gamanumaan dhaaddacha guyyaa har'aa oolerratti poolisiin maal jedhee Andu'aalam Gosaa moo deebii akkamii kenne kan jedhu isin biraan ga'uufan deemaa jira. Maarree namoonni yuutuubii kanaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuu hin dagatina. Akkasuma viidiyoon kun namoota baay'ee bira akka ga'uudhaaf laayik godhaa. Akkasuma immoo yaada keessan koomentii jalatti nuu qoodaa. Nu waliin turtii qabaadhaan affeerraa keenya yeroo maraati. Amma gamanumaan oolmaa dhaaddacha har'aa irratti yaada kennuutti dabarra. Du'a jaalallee isaa shamarree Qananii Addunyaan shakkamee to'annoo seeraa jala kan jiru artisti Andu'aalam Gosaa har'a eebila 7 2025 yeroo sadaffaaf mana murtiitti dhiyaate. Shakkamaan Andu'aalam Gosaa har'a ganama abukaatoo isaa waliin mana murtii federaalaa dhaddacha ramaddii araadaatti yeroo dhiyaatu poolisiin guyyoota qorannoo 12 dhaddacha kanaan dura kennameef keessatti ragaalee sassaabee mana murtiitti dhiyeesseera. Oolmaa dhaddacha har'aa ooleen poolisiin guyyoota qorannoo dabalataa kennameef keessatti dhimma kanarratti ragaa namoota dabalataa 15 walii galaan ragaa namoota 28 walitti qabu beeksiseera. Akkasumas mana jireenya Qananii Addunyaatti qorannoo jibbaa lafarra afamu irratti taasifame dabalatee saamuda adda addaa fudhachuun qorannoo foorensikiitiif poolisii federaalaatti ergamuu fi bu'aan qorannoo kanaa garuu hanga ammaatti akka hin qaqqabne ibseera. Dabalataan bilbila harka miidhamtuu fi shakkamaa irratti qorannoon akka gaggeeffamu waajjira odeeffannoo fi nageenya biyyaalessaatti ergamee bu'aan qorannoo kanaa eegamaa kan jiru mana murtiitti ibseera. Ragaaleen osoo hin sassaabamiin hafan kunneen bu'aa qorannoo reenfa shamarree Qananii beellama kanaan dura ture irratti dhiyeesse waliin galtee dabalataa naaf ta'u kan jedhe poolisiin ragaalee sassaabamuu qaban dabalataa argachuuf guyyaa qorannoo dabalataa gaafateera. Qorannoo reenfa shamarree Qananii Addunyaa irratti taasifameenis miidhamtuun ol ka'iinsa irraa kuftee lubbuun darbuu akeekamu poolisiin beellama darbe irratti eeree ture. Ta'us bu'aa qorannoo reenfa kanaa irratti ogeessota fayyaa irraa ibsa dabalataa gaafatee deebii eeggachaa akka jirus ibsuu ni yaadatama. Haa ta'u malee poolisiin dhaddacha har'aa irratti ogeessota fayyaa ragaalee kanneen harkaa qaban muraasni biyya keessa akka hin jirree fi isaan qunnamuuf tooftaalee garaagaraa fayyadamaa jiraachuu ibsuun hanga isaan irraa galtee argatutti guyyaa qorannoo dabalataa 14 gaafateera. Gama biraatiin abukaatoon artisti Andu'aalam Gosaa poolisiin ammas sababoota wal fakkaataa dhiyeessuun guyyaa qorannoo dabalataa gaafachuun isaa fudhatama hin qabu jedhe. Shakkamaa mirga wabii eegamuu fi qaba jechuun falmeera. Abukaatoon shakkamaa yaadannoo shamarree Qananii Addunyaa harkaa qabaachuu eeruun achi irrattis Qananiin yeroo hedduu of ajjeesuuf qoricha humnaa olii fudhachaa akka turte hubachuu mana murtiitti ibseera. Kanaanis sababiin du'a ishees kanumaan kan wal qabatu akka ta'e